Ashamaar Kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa oduu guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Oduu kana kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Hussein Maddaati. Oduu keenna guyyaa har'aa keessatti oduulee jajjaboo biyya keenyaa fi addunyaalessaa gama keessan dhiyeessina. Oduu keenna biyya keessaatiin hidhamtoota siyaasaa Oromoo keessaa Arafat Oromoo fi Shamsuddin Taha suuraaleen isaanii mana yaalaatti kaafamaniitiin marsaalee miidiyaa hawaasaa irratti galakkifaman namoota hedduu qalbii cabsiteetii jirti. Waa'ee suuraa kanaatiif haala fayyaa isaanii gurra isin buufna. Gama biraatiin immootu Tigraayitti qaamoleen Tigraayitti wal waraanan yakkoota waraanaa fi dhala namaa irratti lakkaa'amuu raawwatan jedhamaatii jira. Odeeffannoo keenna gama biraatiin immootu dhiheenya Jibuutitti godaantota galaanaatti darbaman keessaa 20 kan ta'an du'uun gabaafameetii jira. Odeeffannoo keenna irraa maayitiin humnoonni galaanaa Taayilaand adurroota ibidda bidurruurraa baraaruun beekameetii jira. Odeeffannoowwan kanneen wal duraa duuban gama keessan dhiyeessina. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadha jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadee dhufeetti isin ceesisa. Arafat Oromoo Shamsuddin Tahaa fi namni isaan waliin jiru tokko mana yaalaa keessatti beelaanii dadhabanii uf wallaaluudhaan erga mana yaalaatti geeffamanii gulukoosiin itti hidhameetiniin yeroo bayyatanidhaanitti suuraan mana yaalaa keessaa baatee ni mul'ifti. Suuraan tuniin askaluu tanaa kan kaafamte yoo ta'u Arafat Oromoo fa'aa ergaa nyaata lagachuu eegalanii bubbulaniiti jiru. Arafat Oromoo fa'aa badii tokkollee balleessanii osoo hin ta'in Jawaar Muhammad fa'aa wajjin walitti dhiyeenya jabaa waan qabaniif olmaa bultiin isaanii Jawaar Muhammad wajjin waan ta'aniif isin harka mirgaa Jawaarii jechuudhaan Arafat fi Shamsuddinis isuma wajjin qabanii hidhuun isaanii ni yaadatama. Jarri kun badii tokkollee hin hojjenne waan balleessan tokko hin qaban qeerroo ajajanis hin qaban badii tokko malee gaafa awwaalcha artistaa Haacaaluu Hundeessaa san Jawaar fa'aa wajji waan turaniif kanumaaf qabamanii kinootiin himannaan dharaa Jawaar fa'aa wajjin irratti banamuudhaan yakka tokko malee mana hidhaa keessatti dararamatii jiru. Arafat Oromoo Shamsuddin Tahaa fa'aa dabalatee hooggantoota jajjaboo warra akka Jawaar, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Dajanee Xaafaa fa'aa rabbiin akka mana hidhaa sanirraa baasu hundi keessan du'aa'ii gochuu hin dagatinaa jecha gama odeeffannoo keenyaa biraatti yoo dabarru qaamoleen Tigraayitti wal waraananii yakkoota waraanaa fi dhala namaa irratti lakkaa'amuu raawwatan jedhame. Qaamoleen naannoo Tigraayitti wal waraanan sarbama mirgoota namoomaa gurguddoo yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatamaniitti lakkaa'amuu malan raawwataniiru jedha Komishinii Mirgoota Namoomaa UN. UN'tti Komishinarri olaanaan mirgoota namoomaa OHCHR Michelle Bachelet waan jedhan gabaasaaleen ciccimoo fi amanamoo ta'an sarbama mirgoota namoomaa Itoophiyaa Tigraayitti raawwatamu naannicha keessaa bahaa jiru jedhan. Kanaafis qorannoo mirgoota namoomaaf atattamaan ulaan banamuu qaba jedhan qondaalli kuni. Gabaasni guyyaa kamisaa bahe kun dhaabbata biyyoota gamtoomanii manni maree nageenyaa rakkoo nageenyaa Tigraay irratti mari'achuuf wayita eegamaa jirutti. Bachelet ibsa bahirratti mootummaan Itoophiyaa itti gaafatamummaa fudhachuu irratti ibsa baasee kan simatu wayita ta'u kanneen qarqaarsa godhaniif ulaa banamuuf tarkaanfilee fudhatanis akka waan gaariitti ilaalaniiti jiru. Gabaasaaleen guddoo nama jeeqan kan haleellaa saalaa ajjecha hin mallee badii hamaa fi saamicha qabeenyaa uummataa fi dhuunfaa qaamolee wal waraanan hundaan raawwataman nu qaqqabaa jiru jedhan Komishinarri olaanaan kuni. Ammallee waraanni giddugala Tigraayitti adeemee akka jirus gabaasaalee mul'isu jedha adde Michelle Bachelet. Kana malees ragaaleen amanamaan sarbama seera mirgoota namooma idila addunyaa qaamolee hundaan raawwatamee agarsiisu bahaa jirus jedhan. Ibsi kamisaa har'a Jeneevaa irraa bahe kun fakkeenyota sarbama mirgoota namoomaa na qaqqabe jedhees ni eera. Isaan keessaas
maddeen amanamoo irraa odeeffannoo argachuu ibsuun Addagraat, Maqalee, Shiree, Waaqrootti gurraandhala 9 fi 10 gidduutti mootummoonni 8 humnoota nageenyaan mormitoonni 8 humnoota nageenyaan ajjeefamuu himan. Muddee fi amajjii darbee keessa dirqiin gudeedu 136 hospitaala Maqalee, Ayidaar, Addagraat fi Waaqroo gabaafamuu ibsichi ni hima. Waajjira isaanii odeeffannoo haleellaa meeshaa waraanaa gurguddaa magaalota Maqalee, Humaraa fi Addagraat raawwatamee mirkaneesseera jedha. Kana malees gabaasni ajjechaa jumlaa fi sarbama mirga magaalota Aksuum daangaalee keessatti loltoonni Eertiraa raawwatee isaan bira gahus hima. Ibsi guyyaa kamisaa bahe kun torbaan darbee keessa gabaasa Amnesty International baaseen ajjechaan jumlaa magaalaa Aksuumitti loltoota Eertiraatiin raawwateera jedheetii jira. Xiinxalli odeeffannoowwan waajjirichaa gahan kan marroo duraa akka agarsiisanitti wantoonni raawwataman jedhaman sarbama hamaa seera idil addunyaa kan yakka waraanaaf yakka dhala namaa irratti raawwatame qixxaachuu danda'a jedha. Akka ibsichaatti yakka raawwatame jedhame kun kan raawwatame qaamolee raayyaa ittisaa biyyaa Itoophiyaa TPLF waraana Eertiraa fi humnoota milishoota naannoo Amaaraan ta'uu ibsi koominikeeshinii ni hima. Kana malees addee Miisheel Baachilet gaazexeessitoota afaan hiiktota naannichaatti hidhaman ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiti jiru. Isaan keessaa gaazexeessaan BBC naannoo Tigraay keessaa gabaasu Girmaa Gabruu hidhaa guyyoota 2 booda himata malee gadhiifameeti jira. Dhumarrattis koomishinarri olaanaan kun gama mootummaatiin waadaan galame hojiitti akka hiikamuu gaafataniiti jiru. Qorannoon atattamaa walabaa fi bilisaa tahee taasifamuu kanneen kana raawwatan seeratti hin dhiyaatan taanaan sarbamni ittuma fufuun haalichaa tasgabbii malee yeroo dheeraaf tura jedhaniiti jiru. Odeeffannoo keenya gama biraatiin dhiyeenya Jibuutitti godaantota galaanaatti darbaman keessaa 20 kan isaan du'uun gabaafame. Dhiyeenya Jibuutitti daddabarsitoonni seeraan alaa godaantota dooniirraa galaanaatti darbatanii godaantonni 20 ta'an du'uu dhaabbatni mootummoota gamtoomanii ibse. Dhaabbatni dhimma godaantota irratti hojjetu IOM akka jedhutti dallaalonni wayita dooniin isaanii humna ol fe'uu hubatanitti godaantota 80 ta'an galaanatti gad darbanii doonii sanirraa daa'immanii fi dubartoota dabalatee godaantotni 200 kan ta'an akka turanillee ibseera dhaabbatichi. Godaantonni harka hedduun Itoophiyaa fi Somaaliyaa irraa akka ta'an amanamu kun Saudi Arabiyaatti hojii fooyyee argachuuf Yamanitti imalaa turan. Hogganaan IOM Antonio Vitorino dhaamsa Twiitara isaanii gubbatti maxxansaniin daddabarsitoonni galaanaatti erga dhabamanii yoo xiqqaate godaantotni 20 ta'an du'anii 60 kan ta'an haala rakkisaa keessa jiru jedhan. Daddabarsitoonni kadhannaan isaanii saaxilamummaa godaantota ta'ee kana seera dura dhaabuun wanta dursii kennamuuf ta'uu qabas jedhaniiti jiru. Balaan kun bakka godaantotni naannolee Itoophiyaa garagaraa irraa Jibuutii seenaniin gara Yemanitti ce'uuf dabareen itti eeggatan kan qarqara galaanaa taatee Obook jedhamutti dhiyootti qaqqabeen. Irra hedduun godaantota ulaa kanaan gara Yemen imalan lammiilee Itoophiyaa ta'uu isaanirraa kan ka'e kanneen balaa kanaan miidhaman hunduu yookaan ammoo harki hedduun lammiilee Itoophiyaa akka ta'uu malan IOM irraa odeeffanneerra jechuun gabaasicha kan qindeesse BBC dha. Hogganaan dhaabbatichaa Danee Bahaa fi Gaanfa Afrikaa Muhammad Abdii Kiree ji'oota 6 darban balaan wal fakkaataan 3 qaqqabe godaantonni yoo xiqqaate 70 ta'an lubbuu isaanii darbeeti jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon gama kanaan jiru kanuma. Odeeffannoo keenya irraa maahitiin humni galaanaa Thailand adurroo ibidda bidiruurraa baraaran. Miseensonni humna galaanaa Thailand adurroota 4 bidiruu galaanaa Adaman jedhamu keessatti gubachaa ture keessatti dagataman baraaran. Namoonni bidiruu gubatte keessa turan dursanii bidiruu keessa bahanii turan. Miseensonni humna galaanaa kun garuu iddoo bidiruu gubattutti boba'aan dhangala'us mirkaneessuuf wayita dhaqanitti adurroota doonii keessatti dagataman arganii baraaran. Miseensi humna galaanaa irraa tokko bidiruu dhidhimte bira gahuuf bishaan daakuun
erga qaqqabe booda adurroota dugda isaarra keewwachuun ibidda gubachuurraa baraareetii jira. Adurroota kanarraa miidhaan qaqqabee hin turre fayyaan isaanii ta'uunis gabaafameetii jira. Yeroo ammaatti namootni lubbuu adurroota kana baraaran kunuunsaa akka jiran ejensiin oduu Reuters gabaaseetii jira. Kibxata darbee bidiruun qurxummii ittiin kiyyeeffamu Faamoosiin 10 Naavaa jedhamu odola Koo Adang irraa iddoo kiiloomeetira 13 fagaatutti ibiddi itti qabatee dhidhimuu eegalee humni galaanaa Thailand adurroota 4 ibiddicharraa 4 bidiruun gubachaa ture keessaa baraaruu danda'aniiti jiru. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraatiin yeroo biraa deebinee